Hello. Oo kenna. Eessa deemtee? Hojiin deemeem. Maal hojiin deeman jedhamu yeroo manaa baatu? Rafaa waan turteef si jeequun barbaanneem. Tolee eessa jirtaama? Naannoodhuman jira mana obbo Cimdeessaa fa'aa bira. Si barbaadee dhimee achumatti na eegi. Dhufaan jira. Tole dafii kottu. Balfa baasaa. Balfa baasaa mee? Galatoomaa. Maal hanga duututti hojjettaay? Baay'ee dadhabdee jirta. Laaftee jirta. Lakki amman duuttiin hojjedhu otoo hin taane gaafan hojjedhuun akkatti dadhaba. Mee qarshii ho'iin barbaade qarshii naaf kenni. Maaliif barbaadde? Dhimmaa fi hin barbaade sin jedhe miti maaliif naan kennitu? Ilaa kenna. Qarshii dheekkamanii miti kadhataniyyuu argachuun hin cima beekta miti? Maal jechuuf hiriyaam? Wanti hin jechuu barbaade dhimma barbaaddeef natti misiif hin kenna. Qarshii guddaa miti kan hin barbaade. Qarshiin xinnaaf guddaa hin qabu. Waan barbaadde sanaaf dhimma itti baanan isumatu guddaadha. Wanti guddaan haajaa sana ittiin ooluu keeti. Tole gorsa keessa manattuu na qabda. Amma qarshii naaf kenni yoo qabaadhe yookiin nan deemaan. Eessa deemta? Beellamaan qabaa sin jechaa jira miti hin dhaga'u gurri kee. Shakkeen ture. Akkamitti? Kenna. Kofoo miicamaa kana malee akkan hin qabne hin beekta miti maaliif keen uffattu? Amma isa booda dubbanna. Qarshii 500 naaf kenni intalli eegaa itti dhaabbattee. Eenyu isheen intalli? Caaltuun beektu moo intala gidduu kana wallaayinaa wal barre? Ani hin beeku. Tole amma qarshii dhiqaatiin ishee affeeruu fiire. Maal qabaa sun si gaafachuu baadhe? Isa immoo hin dandeessu. Maaliif? Sababiinsaa waan keessi kee fedhu sanaaf lubbuu keeyyoo too wareegdee homaa sitti hin fakkaatu nan beeka. Amma nagaadhaa biyaasaa kee. Ana nan ga'u nan haasa'a ana dhaggeeffadhu. Itti fufi. Ilaa kenna. Haala xama keessa jirtu naaf gala. Sababiinsaas umrii wal fakkaataarra jirra. Yeroon kun yeroo kofoof kophee jijjiirrattee too durba naannessitu otoo hin taane yeroo qalbiif yaada kee jijjiirrattee mul'ata kee naannessituudha. Yeroon kun siif yeroo oomishaati. Tole. Ila dhugaan haalamne tokko sitti himu sanyii 20 keessa facaafte 30 keessa hammatta. 40 keessa immoo firii isaa dhandhamtaa jechuudha. Maal jechuudha? Jechuun koo waan umurii 20 keessatti hin hojjenneef 30 keessa teessee gaabbita. Otuma 30 keessa teessee gaabbitu 40 seena. Gaafa 40 seenu abdii kutattee kadhataa taata. Daandii itti baata. Nan beeka. Hin beektuuf hin sitti maa jiran dhaggeeffadhu. Warri mana jimaa fi mana shishaatti jireenya cigaasisaa jiraachaa jiran warra akkamii sitti fakkaatu? Warra dargaggummaatti harka laate. Warra ganama badee guyyaa keessa otoo barbaadutti harkanaa'e. Utuu kanaan jiru dukkana keessa abdii kutate namummaa lagatee araada garagaraa liqinfamee jireenya gadadoo jiraachaa jiru. Kanaafuu carraan keessa akka warra sanaa akka hin taane dargaggummaatti harka laatiin dargaggummaan gadheedha. Si galaafatti. Tole. Qarshii meeqa barbaadde? Lakki nattaafu. Ani beellama kee akka haftuuf osoo hin taane dhugaa jiru akka bartuuf amma deemeen eegsisini. Kana boodaan jireenya liqii jiraachuun nattaafu. Amma beenu gallee laaqana wajjin nyaanna. Kottu. Afachi yeroo tokko deebiseen bilbila. Kennaa. Afachu giiftiin kee dhufaa jirti. Giiftii keenaan hin jedhin. Maal irraa qabaan? Tole nu waamaa jirti miti maaf dhaabbattee hin eegdu? Nu waamaa jirtu otoo hin taane si waamaa jirti. Ati eeguu dandeessaan garuu nan deemu. Wantoonni hundumaan osoo daangaa gootee maal sitti fakkaata? Fakkeenyaaf waan akkamii? Fakkeenyaaf of tuulummaa kee boona kee kana. Nan boone moo? Kana caala maal goota? Miriindaa fincaa'aa malee jechaa jirta. Haa ta'u kaa erga jette. Kennaa. Giiftii. Akkam? Jirta? Baay'ee sitti bareedee jira. Dhugaa? Siyyuu baay'ee tokko sirraa bareedee jira. Rifeensa kee akkan jaalladhu beekta miti? Sirriitti malee ani iyyuu baay'een jaalladha miti. Ni turtu moo yoo turtan nan deema? Maaliif ariifatta? Giiftii keetii nagaan jettuuni? Ayi giiftii. Hanga omitti wal mufattuu garuu? Hamma dhumaatti. Akkati jettee waaqna jedhu. Amma wucaa keessan isaati nagaa wal gaafadhaa. Akkam? Anaaf siif nagaan qilleensa irraatu gahaadha. Kanaafuu fageenya kee eeggadhu. Maaliif akkas jettaa garooti? Isaanaaf isheetu beeka. Sababiin isaas fooliin koo isheedhaaf hin tolu. Nan sobee? Garuu har'a uffata hojiitiin hin jirtu. Moo hin dhiqanne? Fooliin dhiqadhus narraa hin baane. Foolii yeroo hunda narraa sitti dhufutu jira. Foolii akkamii? Hiyyummaan foolii akkamii qaba?
baay'ee natti mufatteettan se'a. Lakki Lafaa kaatee akkasitti nan cuftu. Waa taatee jirta malee. sitti fakkaate. Ashuu oduu naagaa tokko akkasii qaqqabe abdiin qaba. Karaa maalii? Karaa jaalallee kee. Karaa SMS otoo na qaqqabee baay'ee natti tola ture. Akka carraa yeroo sana bilbilli koo saantiman qabu. Hodhutti guuttadhu. Ammaaf nan barbaachisu. Galatoon garuu maallaqa kana maal hojjettee akka fiddu yoomiyyuu hin irraanfatin. Gorsa keetiif baay'ee galatoom. Amma xiyyeeffannoon kee hojiin hojjedhee fidurroo otoo hin taane maallaqa kanarra jira. Garuu maal qaba otoo akkuma hojii kootti maallaqni kunis si jibbisiise. Dubbadhu kaa siiniin jechaa jira. Sin dandeessisu mitiiree maallaqatti garaan jabaattu. Haa deemnu hin deemtu ati? Giifti nagaan ture. Nagaatti. Sila onnee dhugaan miite harka rabbiiti yaala.